الله الرحمن الرحيم. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أن درسة مكاكية أحمد شريف عثمان نجدما gandi dhalawta kooti ganda saataa qabarichoo aanaa dhidheessaa godina Ilubbaaburaati. An barataa kanin ture barumsa amantii Islaamnaa keessatti kanin guddadhe waggaa 26 kanin xumureedha. Barumsa amantii Islaamaa irratti immoo waggaa 16 kanin barachaa tureedha. Waggaa 8 Saudi Arabiyaa kanin tureedha. Amma garuu miindaadhaan eebbifamee magaalaa Naqamtee keessa ganda Duwwaa 3 keessa kanin hojjechaa tureedha. An imaama masjidaan ture. Amma garuu akka Kiristoos gooftaa ta'e hubadheen fedha kiyyaan amantii karaa gooftaa Yesuus Kiristoos qabachuun kankoo arra waa'ee isaarraan waa'ee Yesuus Kiristoos gooftaa ta'e macaafa qulqulluu keessatti illee akka inni Quraana keessatti illee jiru dubbachuun fedha. Quraanuma keessatti akka Yesuus Kiristoos gooftaa ta'e dubbachuun haayaa Qur'aanaa keessa isiniif laachuun fedha yaa ummata Islaamaa. Qur'aana keessan deebitanii akka hubattan yaada. Qur'aana keessan xiinxalaa ilaalaa. Qur'aanni summa aamanuu summa kafaruu summa izdaaduu kufraa jedha. Warreen haayata tokko dhugoomsanii haayata tokko immoo sobsiisan jarreen illee kaafirarraayyi jedha. Kaafira jechuun maal jechuudha? Nuti kaafira hinnaa jennu jallattootatti jenna. Jallattoota kun kan jedhu kun eenyu laata yaa obboleewwan keenya? Haa ilaallu, haa hubannu. Mee suuratul Aali Imraan Yesuus Kiristoos akka inni gooftaa ta'e suuraa sana keessatti dubbata. Suuratul Aali Imraan lakkoofsa 44 irratti: إذا قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين جدا. إذا قالت الملائكة نتي ملائكة إرجين جدا يا مريم غرا مريمتي إن الله ربي إرجي يبشرك أكت جمدوس نتسي إرجي إنج تشولا. يبشرك جمتشي سوداف بكلمات جتة تكون من كنغرا كي سجرو اسمه مكان سادا المسيح جاما. المسيح جتشونكم مال جتشود المسيح ابن مريم يوكان المسيح جتا يوكان موما إيسا جتا جدامي كم مكان ساهيتي مميتوري وجيها إني بيا لفارتس في الدنيا والآخرة بيا راتسي بيا بوريتسي إني واقع كانت والآخرة ومن المقربين نموت هندمتو كان ياتا كان جدي ani suuraa kana keessatti hin dubbataa jechuudha. Ammas deebinee immoo suuraa Maryam keessuma deebinee haa ilaallu. lakkoofsa 32 hanga 33tti kan jiru: wabarran biwaalidatii walam yaj'alanii jabbaaran zakiyyaa. Kana jechuun maal jechuudha? Biwaalidatii bakka tokkottoo ilman qabu jedha. Bakka tokko kanatti immoo ilma akka inni qabu hin dubbate. Ragaa kana ituu qabnu sammuu keenyaan xiinxallu yaa obboleewwan keenya. Amantii kiristaanaa innaa jettan kiristaanni kan abidda keessatti gubatu jettanii dubbattu. Kiristaanni garuu abidda keessatti akka inni hin gubanne Qur'aanni wasalaamun yawma wulidtu wa yawma amuutu wa yawma ub'athu hayyaa jedha. Kanaaf Qur'aanni akkanatti tuuni ragaa ba'uu fi wasalaamun Yesuus Kiristoos kun wasalaamun nageenya jedha. Yawma wulidtu kan du'ellee wa yawma amuutu kan ka'ellee wa yawma ub'athu hayyaa. Isiniin gara jireenya bara baraatti jiraachisuuf tuunni jedhee dubbatu. Isin harraan kana akkamitti kana yaaddu? Barumsaan bira geessaniit Rabbiin irraa isin gaafata. Isin Rabbiin kun innaa jedhamu isa kami? Isin Islaama keessatti Islaamnaan maal ajaja innaa jettanu hubadhaa laalame. Assalaamu alaykum ituu kiristaanni tokko isiniin jedhe isin wasalaamun alaa man ittaba'a al-hudaa jett arki abidda rabbiiti haa dha'u jettanii abaartu. Mee kun maddaliil ragaan qabatamaan kamirraayi nama tokko abaaruun hin ta'a? Mee Qur'aanuma keessan kana keessatti nama si arrabse tokko deebiteen arrabsin aljazaa'ul ihsaan illa al-ihsaan jedha. Deebisi daawwadhu jedha. Jazaa kan kee kan sii kaffalu mindaa kan kee kan sii kaffalu waaqa jedha. Isin mee waaqa biraa mee maal argachaa jirtan? Obboleewwan kiyya anarra wanna tokkon isinii dhaama.
deebi'a. Fawailul lil musalliin jedha, warreen salaatanuuf abiddi jahannam qophaa'eera jedha. Allal musalliin, abiddi jahannam qophaa'ee jedha. Abiddi jahannam kun eenyuuf qophaa'e laata? Mee isinumti hubadhaa laalaa quraanuma kana. Quraanni kun Yesuus Kiristoos akka inni gooftaa ta'e in dubbata. Suuraan isaa lakkoofsa 158 irra akkana, suuratu Zukruuf lakkoofsa 60 irra akkana, suuraa Maryam lakkoofsa 18 irra akkanatti dubbata. Amantii kiristaanaa kana itti fudhadhes akkaataan gara amantii Islaamnaa keessaa gara amantii kanaa dhufe kana deebiseen isinii ibsa. An maqaan kiyya akkuma sila isiniif himee jiru Ustaaz Ahmad Shariif Usmaanin jedhama. Amma Phaawulos Shariif jedhamee maqaan kan kiyya naaf moggaafamee jira. Maqaan kan koos haaraadha. Anis bara haaraa keessan jira jechuudha. An Galaana Naqamteerraa konferensii islaamaatiif waamamee nan dhufe. Konferensii kana ituun tajaajilaa jiru guyyaa tokko nan dadhabe. Sheekh Muhammad Amiin jennaan jiru imaama masjiida Fatiiti. Isin arraan kana tajaajilaa an dadhabeera jedheetan gara masjidaa nan deeme. Masjida deemeen ituun qur'aana qara'uun suuratul Aali Imraan kana ituun qara'uun kan akkana jedhu arga. Idha qaalatil malaa'ikatu yaa Maryamu inna Allaha yubashshiruki bikalimaatin minhu ismuhu al-Masiih ibna Maryama wajihan fi dunya wa min al-muqarrabiin jedha. Booddee sanaa an kirikiriidhaaf waldaa tokko nan deemean. Waldaan deemu kunis Ginjee Guduruu Beetel Makaana Yesuus kan jedhamu nan naqe. Akkuma isin jecha keessan jecha Qamar Huseen kana fudhadheetan nan naqe. Isa faarsaa boqonnaa 22 irra jiru kana fudhadhee nan naqe. Ammas sanarrattis deebii nan argadhe. Anigaa gaafa naqee masjida galee masjida keessa tuun quraana kana qara'uun haayata silaa sana argu ituman jedhuun dadhabee irkadhee nan ciisa. Abjuudhaan natti dhufa garuu abjuun kunis kan akkana jedhudha. Kai suubiin gaheera gara masjidaa deemii nan jedha. Suubii sagaduuf gara masjidaa kana nan deema. Abjuudha kun. Abjuu kana keessatti ka'ee dhiqadhee gara masjidaa deemuuf nan qophaa'e. Ituun gara masjidaa deemu baatiriidhaan ituun deemaa jiru. Baatiriin kan koo na jalaadhaa makaraatti naan masjidatti dhiyaadha. Innaan jedhu kanan baatirii kana na rurrukute. Gaafan baatirii kana rurrukutu baatiriin koo kun na dida. Ammas saatiin 11 jedha. 11 ta'ee maaliif lafte immoo akka innaan gad duddubbee koo laalu hin dukkana. Fuuldura kan koo nan laala hin dukkana. Innaan dukkana kana laalee immoo jedhu lakkii lafumatiin himne kun saatii koo iddoo gongorte jedheetan gara manaatti nan deebi'a. Gara manaatti naan deebi'u baatiriin kan koo kun hin boba'a. Halan ni boba'e jennaan hin jedhu gara manaatti nan deebi'ee halan mana bira dhaqee mana bira gahee halan immoo mana banadhee ol hin seena jedhu manni immoo narraa banamuu diddi. Mana kana qulfiidhaanis nan yaalaa na dida. Sanaan booda ammas ituun achi dhaabadhu lafti isaa 11 walakkaa ta'e hamma jabaadheen gara masjidaatti deebi'e. Innaan naqee immoo ammas bakka sila baatiriin kootti dhaamte sana ga'u ammas baatiriin kan koo na jalaa diddee dhaamte. Ala nagaa deebi'eetan nan naanne a'uuzu billaahi minash shayxaanir rajiim jedheetun kun sheexaanata akkana godhaarte jedheetan dirqamumaan itti deemuu nan fedhe. Ituman akkana jedhuun masjida kana akkana makaabaa naannootti nan naanna jechuudha. Innuman deebi'ee bakka silaa sana ga'u abiddi masjiduma sana keessaa natti ka'ee na duuka ka'a. Abidda kana nan baqadhaa nan kufa. Abidda kana nan baqadhaa nan kufa. Abidda kana nan baqadha nan kufa. Ituman jedhuutan gibbii tokko dhaqee galee nan kufe. Gibbiin naqee keessa kufu sun innaan achi gibbii sana keessaa kufee ol ka'ee innaan akkana naanna ilaalu masqalaan arga. Masqalliin arge kun akkam jedheetan maaltu achi na fide jedhee gibbii masqalaa sana innaan ilaalee jedhu naan akkana ilaalu damma rifadhee san gibbii beeta kiristaanaa kana gale rifadhee ol ka'ee jedhu ammas jiiduma keessan jira. Lafti saatii 6 walakkaadha. Namni zuurii sagaduudhaaf dhufee na bira jijjira. Ammas jiiduma keessan jira garuu. Sanaan booda fakkeenyuman arge sanaan ituun akka nama maraatee deemu dhaqee Ginjee Guduruu Beetel Makaana Yesuus sanaan nan ga'e. Innaan naqee ga'ee jedhu taappeellaan arge suni fakkiima bichee qabaaf ijaarameen jiru beeta kiristaanichi jechuudha. Yookaan waldaan ijaarameen jiru.
sanaan booda nan dabarfadha jedheetan innaan dabarfachuu jedhu miilli koo naa dabarfachuu dida achiin alan haa ta'u jedheetuman banadhee nan seene innaan seenu gibbeen sun keessi qorqorroodhumatti ijaaramee jira malee beete kiristaaniin akka sanatti ijaaramee hin jiru garuu sanaan booda dhaqeetan warra waardiyyaa eegu nan gaafadhee jennaan namni eenyuun dura ta'an asii jennaan eenyuun barbaadde naan jennaan maqaa hin beeku namuma dura taasii nan barbaadeen jedheen amma Wongeelaawwii Abrahaam kan jedhamtu jiru jennaatan achiin isaanuma biraan nagaan jedhe Wongeelaawwii Abrahaam kana wajjin dubbachuu jammarre Wongeelaawwii Abrahaam wajjiniin ittuma gaaffii gara gaaffii 30 wayinan dhiyeessee fi gaaffii 30 kana keessatti Isaayyaas boqonnaa 44 lakkoofsa 24 nan dhiyeesseef gaaffii sana irratti nan argadhe deebii hankanaan dura garuu kanaanin jarreen kana falmaan nan ture. Ana hin buufne jedha mee rabbiin keessan yookaan isin waammattan tokkicha hin buufne maaliif jedhe quba keessan hin buufne kan inni jedhu kuni waan tokko oliiti ituu qophaa ta'e jechuudha kana nan buusen jedhu innoo tokkicha aanuma keessan kana deebisaa hamma silaalaa quraanuma keessa hadiisa keessa illee isiniif hin seenu mee dura hadiisa keessa iyyuu isiniin seenu hadiisa keessatti moon isinii seene hadiisuma duraa isuma toohidatin jettan keessatti faman ataa dakhala aljanna waman asaani dakhala annaar jedha namtichaan karaa nabiyyi Muhammad qabate jannata seene namtichaan immoo karaa nabiyyi Muhammad sanarraa adda ba'e abidda seenee jedha eemee kana jechuun maal jechuudha isaan iyyuu karaa kan koo jedhaa jiran malee karaa rabbii kana jedhaan jiran eemee isin innumtuu karaa kan koo nama kaleessa dhalate nama uumama nama walqunnamtii saalaarraa kan dhalate kana isin akkamitti nama kana dhugaadha jettanii amantan qur'aana keenya namni akkana godhoo jettan qur'aanni isiniif bichee miti kan inni bu'e qur'aanni kan inni bu'e afaan arabaati macaafni qulqulluu waa'ee Israa'elii faarsaa jettan Israa'elii qofaaf bu'e malee biyya Itoophiyaa yuutiif hin fayyadu Israa'elii bichaadha jettanii dubbattu qur'aanni immoo Makkaaf Madiina jedhama kanarratti kun lamman ol fudhata qur'aanni kun suuraan kun Makkatti bu'e suuraan kun Makkatti bu'e suuraan kun Madiinatti bu'e jedhe dubbata ofii keessan of daawwadhaa Yesuus Kiristoos angooftaadha kan jedhe macaafa qulqulluu keessan jiru jettan meemee Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irra dubbisaa ilaalaa hin jira akka inni Yesuus Kiristoos gooftaa ta'e dubbatamee jira dhaqeetan gaaffii kanarratti kana hundumaayyuu gaafachaa nan turean jarreen kana moggochaa nan ture ganama sa'aatii 6 walakkaa irraa kaase hangal kan keessaa sa'aatii 2 walakkaatti wajjiniin ituu muggutuu nan beellamadhe ammas waliin muggunna gaaffii kana irratti kana nan beellamadhe guyyaa gaafa sanaa sa'aatii 7 walakkaa irratti karaa ifaa karaan gooftaa Yesuus Kiristoos malee akka inni hin baafne baradhee macaafa qulqulluu karaa gooftaa Yesuus Kiristoos sana qabadhee isa anaaf jecha fannifamee anaaf jecha garafamee anaaf jecha du'ee anarraa du'a cabsee ana jireenya bara baraatti jiraachisuudhaaf anaaf jecha dhiiga isaa kan dhangalaase sana qabadhee itti amaneetan jira isinis kottaa gara ifaa daandiin bal'aadha. asii baanii dirree ishee kanaa usen naquu maaltu baase abalabbaatiin kadhachuu maaltu fide kun macaafna dharaatii silumaan dhumtisaatu dubbii dharaati hubadhaa laalaa karaan dhugaa karaa gooftaa Yesuus Kiristoos malee hin jiru gooftanaan jettu akkuma isin jettan hangooftaa keessanii
dookumentii kiyyaa fudhachuu gara magaalaa Naqamtee nan deeme. Magaalaa Naqamtee gaafan deemee jedhu achirratti seexanni maal sagaddi jedhanii na dhiitan. Garuu jarri na ajjeesuudhaaf yaadaniiru. Qaama saalaa kiyya kana na dhiitanii qaamni saalaa kun torban 2 dhiiga ganna yaase. Dhiiga kana Waaqayyoon immoo narraa kute. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Waaqayyoon in fayyisa. Diinatti dabarsee nan kennu. Amantii qulqulluu barbaadan karaa Gooftaa Yesuus Kiristoos qabadhaa. Jireenya achi keessatti argattu, fayyina achi keessatti argattu, dhugaa achi keessatti argattu. Roomii boqonnaa 8 lakkoofsuma 1 laalame. Warreen karaa Yesuus Kiristoos qabatanii jiraatanii firdiin jararra hin jiru jedha. Warreen immoo karaa Yesuus Kiristoosiin alatti deeman itti faradamee jira hammayyuu jedha. Isa boriyyuu tun ta'in hammayyuu irratti faradamee jiraadha. Kanaaf meemee maqaa nabiyyi Muhammad dhaati akka inni fayyina namni argatu laalla. Eemee akkanaaf ittiin diriiru laalla. Quraana keessatti Yesuus Kiristoos akkanaaf diriirse dubbate, akka uume dubbate, akka du'a kaasee mul'ate, akka gooboon fayye dubbate jechuudha. Amma garuu ifatti ba'eera. Amma jireenya bara baraa argadheeraan nan amanaan abdiin qaba Waaqayyoo koorraa. Waaqayyoon anaaf jecha dhiiga isaa dhangalaaseera. Anaaf jecha du'eera. Hangaruu jireenya bara baraan jiraadhaan sichi du'an argu jechuudha. Garuu naan kana jedhamu kun du'a hinduutaa mee akkuma keenya du'ee qabrii dhaqaa jiraa hoo jettanii yaaduu dandeessan. Kun du'a fooniiti malee lubbuun kan koonduutu lubbuun koo gara abbaashii boqota hidhatti. Biyyeen siluma biyyeedhaa biyyeetti deebi'a dhoqqeen. Garuu lubbuun kan koo jireenya bara baraa keessa jiraatti. Kanaaf har'a karaa Gooftaa Yesuus Kiristoos isa ifa ta'e, isa jireenya ta'e, isa dhugaa ta'e gara sana kottaa dheetan har'a isinitti himaan. Doktorri kan koo isa Yesuus Kiristoosii, fayyisaan kan koos Yesuus Kiristoosii. Nabiyyi Muhammad waammattani nama seexana qabatee jiru tokko maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hoo jennee waamne hin fayyadu. Meesin immoo hin tumtanii karaa baadhaanii masubaa jettanii masubaadhaan rukuttanii iyyisiiftanii namicha sana iyyuu qaama isaa sana walumaan kukkuchaa turre jechuudha. Dubbii dogoggoraatii. Wabillaahi tawfiiq. Salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Asirratti Allaahumma arhamnii bil Qur'aan waja'alhu lii imaaman wa nuuran wa hudan wa rahmatan. Allaahumma zakkirnii minhu maa nasiitu وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوة آناء الليل وأطراف النهر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتي وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسؤال القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا إننا سمعنا ينادي المنادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أنت المسيح يجلسه إليه بيده ولا ينطلق بلسانه. أفاني نمو ديبسات أقابة آجا. كناف مكان كي جاك مسنيجده. وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
raawwatedha hin badu garaa kooti salphatee anaaf jedhee hin badu garaa kooti haattotiin irraafame hin badu garaa kooti akka waan mudaa godhee hin badu garaa kooti gaajjadee wal na kaasee hin badu garaa kooti tolotaan na qixxeessee hin badu garaa kooti boqodee rafee jedhee hin badu garaa kooti waan baay'ee isatti deessee hin badu garaa kooti garaa kooti hin badu na nyaata olee bulee na nyaata olee bulee hin badu garaa kooti abdii koo dhume areessee hin badu garaa kooti eebbanaa irratti raajee hin badu garaa kooti hin badu na nyaata olee bulee na nyaata olee bulee hin badu na nyaata olee bulee na nyaata olee bulee waan waaqayyoo oolmaan naaf olee. Boolla boorichaa keessatti hin badu garaa kooti naaf ta'ee gorsituu koo hin badu garaa kooti naan dhibnee akka namaa hin badu garaa kooti naaf ga'ee Yesuus koo hin badu garaa kooti hunduu booda na buufnaane hin badu garaa kooti lapheen koos gabii dhabee. hin badu garaa kooti koofummaa koo keessatti hin badu garaa kooti isa toofiitti na dhabee hin badu garaa kooti hin badu na nyaata olee bulee na nyaata olee bulee hin badu na nyaata olee bulee na nyaata olee bulee waan waaqayyoo oolmaan naaf olee. Fiira haadhaaf abbaarraa hin badu garaa kooti hunda biraa abdii fixee hin badu garaa kooti seenaa koo naaf geeddaree hin badu garaa kooti Yesuus maana koo lixee hin badu garaa kooti haalli koo sannoo winee hin badu garaa kooti.
gaafa saakkatee dhufee hin baduu garaa kootee harka koo mirgaa qabee hin baduu garaa kootee nakaasee iddoo kufee hin baduu garaa kootee garaa kootiin baduu.